ayyumiyyoo jirtanii nagaa qabdanii annagaan qaba galata rabbii sumayyaan dhufte kaleessa bargudiin ነው እኔ ቤቱን ዕቃ ሸጥኩኝ እሱ ደግሞ መኪናዎቹን ሸጠ መኪናዎቹን ሽጦ ያው አፉ በእኛ አፉን ይቅርታ እንደማበለት ነው መሰለኝ ብሩን ወደ በኔ አካውንት ነው ያስገባው ለማንኛውም ግን ብሩን አልፈልገውም መልሰው አንተም ካገር እየተራረጥክ ከሆነ ካስፈልገ ብዬ ነው መልሰው አልፈልገውም ነው አልፈልገውም ብሩን ልመልስልህ ነው ያው ልንገርህ ብዬ ነው ማለት እኮ እሺ ማለት ከናዩ ትረቲን ገልቺኒፍ ጀዴትን ኢንቶሬ ጀቹዳ ገሩ በሪፈምን አኔ በሬሰሞ ገራገሪዳ ታካ ኡፍመት ኮልፌተን ነው ፍራዲ ሲናን ጀጂራሬ ጀዴ ጀቹዳ ሶ akkuma beekamu kaasumaya nama video galakkiste turte jechuudha maallaqa kee hin barbaadu deemiti jaadha mana keessa sanatti deebi'i ilmoo irraa godhadhu maalledha kan isin jechaa jirtu jechuudha kanaaf iyyuu sumayyaan bakka maallaqa seerumaan garaagaatte moo akkama kanaaf hin galle seerumaan garaagaatte jechuudha akkam maallaqa surmayyuu maallaqa hin barbaadu sumayya maal jechuudhaan jedhee bar maal jechuudha qoy maallaqa hin barbaadu jettaati maallaqa dhaqee akkaawuntii kee irratti sii galee hin barbaadu maalidha re inni barsiif jedhee osoo hin taane ilmoo isaatiif jedheeti jechuudha ilmoon isaa akka jalaan rakkanneef ilmoo isaatiif jedheeti malee siif jedhee natti fakkaatu siif jedhee galchee sitti fakkaatin ilmoo isaatiif jedheeti maleedha kanattaan seemmoo jechuudha garuu jechuudha ani bari yeroo takka maalifiin viidiyoon kun eessarraa akka gadi lakkifame bari cheek hoo godhame hin beekama jechuudha nama beekutti hin beekama jechuudha garuu immoo kan garaan hawaata akkasittamma yoo nurra deemtan kana jechuudha xiqquma ishee minisun hin qabu dararabbitti takka sanayyaa takka sumayyaa takka maal sanayyaa adan moo maal jechaa turtesa viidiyoon kun bakka kamirraa akka gadi lakkifame gaafa ilaalan hin beekama jechuudha siitingii keessa seenanii viidiyoo kana eessarraa akka inni gadi sarchi godhanii gaafa dhaqanii ilaalanii hin beekama jechuudha isa dhugaa dubbachuudha fi garuu immoo walaakin jechuudha haa ta'u hin ta'inii malee jechuudha akkasittiin qalbii nurraasina akkasiin qalbii nurraasina jechuudha isuma dhugaa dubbachuudhaaf akkasittiin takka sanayyaa takka adan takka maaloo takka marroo nuun hin jedhina isa dhugaa dubbachuudhaaf kanattaan seemmoo yoo maal jette turte ani meeshaa gurguree inni makiinaa gurguree yaa waan qabdan hundumaa gurgurtanii jirtu alhamdulillah daa'ima sana qofa tafe jechuudha gaammaatitti rabbi daa'imti yedduu keessanitti isiniif haa eegu rabbi umurii dheertuu isiniifis kenne daa'ima keessaniifis umurii dheertuu haa kennu wanti hafe wanti hunda keessaayyuu meeshaas gurgurtanii fixxanii makiinas gurgurtanii wanti isin qabdan qabeenyi isin qabdan kanuma mitiire makiina qabdanii achi biyya sana keessa jechuudha biyya sana keessa qabeenyi tokkoffaan keessanii ilmoo keessanii qabeenyi tokkoffaan keessan jechuudha atii fi abbaan manaa keessumayyaa qabeenyi tokkoffaan keessan ilmoo keessan jechuudha qabeenya lammaffaatti immoo dabarri hoo jennu fayyaa keessanii yoo fayyaa qabaatan tokkoffaa keessan indoo fayyaan keessan tokkoffaa keessanii lammaffaan keessan ilmoo keessan jechuudha yoo fayyaa qabaatan ilmoo sanallee jiraachifachuu yookiin immoo ilmoo sanayyuu argachuu dandeessanii waan ta'eef jechuudha kanattaan seemmoo qabeenya keessanii wanta isin itti tajaajilamtani wanti isin itti tajaajilamtanii kanneen akka makiinaa kanaa meeshaa mana keessaa sanaa jechuudha meeshaalee mana keessaa sanaa yaawati duraanuu karaa baasteetta dubartiin ibiddi dubartiin qabsiisteen dhaamuu jedhani isuma dhugaa dubbachuudha jechuudha gaafa akkana jedhan dhugaa natti fakkaannee ture beektanii situ qabsiise waan ta'eef ibidda kanaaf iyyuu jechuudha yaa abbaan manaa keessi ersaaf neetii laga tokko waraabuu jedhamu oromoon ammas deebisee kanaaf iyyuu isin akkuma tokko taatanii inni meeshaa gurgurtee inni makiinaa gurguree amtuu wanti isin hafeen jiru jechuudha alhamdulillah tokko taatanii jirtanii amma kana booda immoo utuma walumattuu deebitanii walilleen komattan jechuudha maali yoo jette inni makiinaa gurguree ati meeshaa gurgurtee waan qabdan gurgurtan jechuudha lachan keessanuyyuu na waliin komattanii isa dhugaa dubbachuudhaaf jechuudha kanattaan see
gara ayyuutitti deebii ayyuun marzii dhugudii maal isa jetteef jechuudha. Ayyuudhaaf hin rakkatin isa dhugaa dubbachuudhaaf jechuudha. Laayyuu minumatti canaannaqi. Laayyuu minumatti canaannaqi. Lamin ayyuu በፊት ምንም አልገባትም wanti ishii dhaagalee hin jiru jechuudha dura beektanii maaliifin namni hundinuuyyuu akka dhalatetti hinafu injijjiirama jechuudha daa'iminati irraa kaatee daaddee deemtee ol jettee dhaabattee akkas bakka dargaggoomtee maal jettee guddatti mitiire akkasuma isiinis yeroo sanatti daa'iminati akkasuma haalli jireenyaatti yeroo xiqqoodhaan itti seenutti yeroo jireenyi ishii yeroo sana itti seentu ta'ee wantoonni baay'een yeroo sanatti fakkaatee dura ishii dhaabatee itti babbareedee maal jedhee ishii dogoggorsiisuu danda'a jechuudha. Amma immoo ishiinis ammuma buluu namni jijjiirama waan ta'eef ammuma buluu namni guddata waan ta'eef jijjiiramtee jirti isheen akka kaleessaa miti jechuudha. Isa dhugaa dubbachuudhaaf ayyuun akka kaleessaa miti. Inna namoonni baay'een keessan amma ayyuu akka kaleessatti yoo eegdanii dogoggortanii jirtu jechuudha. Isa dhugaa dubbachuudhaaf ayyuun ammoo osuma ija quba kaanii namatti hin dubbattu dhugaa dubbachuudhaaf jechuudha. Nama innaa kaan namni akkanatti dubbatee raawwatee ta'u xaphettee utaaltee baatee nama kabaltu suni hin jiru amma jechuudha. Ayyuun qaata bakka taragaaggaatee qalbii godhattee bakka haadha maninnatiisii of beettee taragaaggaatee jiraataa jirti jechuudha. Kanaaf iyyuu jechuudha osoo akka innaa kaanitti amma maal baatee kun chaanala qabdii chaanala irratti viidiyoo hojjettu liivii tiiktookii yeroo tokko seentii ግን heerisayyuu yeroo dabbaramte jechuudha. Kan dabbaramtu kan manni isiitti onee too bakka isiin dabbaramtee jettu dhuftee liivii sanarratti nama faana xiqqoo ishee taphachuudhaaf jetti raawwatee seentii malee ayyuun akka durii miti jechuudha. Isa dhugaa dubbachuudhaaf maaliifin sun ayyuun akka durii taate viidiyoo chaanala ishee irratti hojjetti jechuudha. Akka barbaadetti maaliifin dandeettii qabdii dandeettii isiitiin waan barbaadde hojjetti turte so amaluma isii jijjiirrachuudha. Fi gammachuun qabdu keessa ishiitti nama gammachuu keessa ofiiti qabu tokkotu bahee viidiyoo haasa'ee maal jedhee waan argee karanaa garasii walitti fidee raawwatee odeessa malee namni gammachuu keessa isaatii hin qabne wanumti dubbatuyyuu jalaa badaa waan haasa'ullee waan ta'ullee wallaalaa dhaballee jechuudha. Isin galtee kanaafuu waa'ee hayyuutiif amma hin dhiphatin waa baay'een dubbadhee dhiifama. Waa'ee hayyuutiif hin dhiphatin garuu waa'ee dhuma keetiif dhibbadhu waa'ee dhuma ilmaan keetiif dhibbadhu. Maallaqni har'aati qaba jettee akkasitti qoma kee dhaattee raawwattee irraa sirbaa jirtu kuni si harkaa dhumti. Maallaqa jechuun birriin akkuma birrii jedhamtee birriittee nama harkaa baddi jechuudha. Baala faayidaa hin qabdu. Birriin teessu wanti taa'u tokko immoo ምንም ጥቅም ይንቀው ጀቹዳ ወንት ቶኮ ወንቲ ዴዴሜ ኦጀቴ ኦፍቲ ደበሉ ሆታ ኤመለ ዋን ማአቺ ታውሰና አቺ ፉታ ዮታቴ ሂን ፉታ ማለ እትን ደበልቱ ዋን ተኤፊ ኢኒሂን ዱማ ጋፈኒ ዱሜ ሞዩ ረኮን ከንኬ ሀፉ ጀቹዳ የባሳ ሞ ደጠኒ ራወተኒ መኪናቶ ቀብደን ኢለ ጉርጉራተኒ ማል ጀተኒ አልሐምዱሊላህ ማል ጀነሬ ገለተ ረቢ ማንጎተን ሁንዱማፉ ገለቴ ፈና ረቢ ደን ጀቹዳ ወጂ ኬሰን waan isin kana isin godheef hin beeknu rabbi immoo waan ta'e yookiin waan adda takka isin gochuudhaaf ta'uu danda'a haalan beekamneen yookiin isin guddisuudhaaf deemuu danda'a rabbiin jechuudha. Maaliif akkana isin godhaa jirullee nuuf hin galle garuu moo nuunillee piraankii nu gochaa jirtu natti fakkaata yeroo tokko amma gaafan cheek godhee tolaalu viidiyoo keessan tokko jechuudha. Keessattuu kasummayyaa kana cheekiin godha yeroo tokko beektanii isuma dhugaa dubbachuudhaaf mee namoonni intini gootan jechuudha. Cheek godhaati ilaala viidiyoo kana gaafan cheek godhee ilaalee qoy viidiyoo kun biyya kamirraa lakkifamee jedhee gaafan cheek godhee garaagarummaan qabu isuma dhugaa dubbachuudhaaf jechuudha. Garaagarummaan qabu hindee maal jechuudha eetan bakka ofirraa isa jechuudha. Garuu dubbittiin kun babbaayyattee akkas garaan baballeessaa deemtu taanani isuma dhugaa dubbachuudhaaf dhiisaa hin dabbara dhugaa maaliif nutusi garaan nu bada jechuudha. Gaafa isin akkanatti amma waa meeqa akkana goone akkas goone maal innaas hin jettanii isuma dhugaa dubbachuudhaaf garaan nu bada ana garaan na bada jechuudha. Maaliif nin gadda daa'ima sanaaf hin gadda jechuudha. Yeroo baay'ee isiniif osoo hin taane isin warra gurguddaaf osoo hin taane daa'ima sanaaf natti dhaga'ama. Bakka daa'imti tuni maal taati jidduu isaaniitti daa'imti tuni rakkatte hin jedha bakka daa'ima sanaaf hin gadda. So isini akkasinitti fakkaate gochuu dandeessu garuu jidduu keessanitti daa'ima rakkisuun keessan kuni baay'ee tokko ulfaata jechuudha. Walaakin itti
yaada yoo yaada wayya jechuudha. Seedoon illee Sumayyaan illee ittuma yaada asii hubbateesti.